Harka fuunee akkam jirtu hordoftoonnii fi kabajamtoonni yaaddeemaan nageenya rabbii bakka jirtanitti hunda keessaniif dhiyeessaniif haa ta'u viidiyoo biraan walitti deebinee jirra guyyaa har'aas jechuudha. Maaf baddee eessa deemtee maaf viidiyoo hin hojjettu jettanii namoonni baay'een koomentii naa godhaa jirtu. Xiqqoo biizii ta'een dhiifama guddaa viidiyoo akkatti isin hojjedhu dhabee har'as kunoo viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon wal arginee jirra dhufeen jira jechuudha. Hara kan taatan yaaddeemaan subscribe godhaa waliin bashannanaa waliin taphannaa. Har'aafis egaa sirba Joorjii Abbuutirii jedhu react irratti gochuudhaaf dhufnee jirra jechuudha. Sirba kana hamma xumuraatti wantoota irraa ariifii ta'an gaggaarii ta'an irraa ilaallaa wajjin bashannanaa amma xumuraatti nafaana turaan isiniin jedha. Namoonni chaanaalii koof haaraa taatan baga nagaan dhuftan. Ani yaaddeedha yaaddeemaan from Ethiopia Oromiyaa Finfinnee. Like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Jajjabaataadha yuudhaanii godhaa qophii karaa yaaddeemaan darbu akka daawwattan isin afeera jechuudha. Gara qophii kanaa deemna. Qophii kana bira tun deemin dura Viijin Entertainmentiin waan xiqqoo lama jechuu barbaada. Viijin Entertainment jechuun dhaabbata Oromoo muuziqaa Oromoo gara fuulduraatti akka tarkaanfatu gochaa jirudha. Abbaan qabeenyaa Birraa Gammadii namni jedhamu jechuudha. Hojii gaggeessaa Viijin Entertainment baay'ee wanta gaarii hojjechaa jirta. Artiin Oromoo akka guddatuuf gahee guddaa taphachaa jirta. Sirba Oromoo waggaa lamaan irraaf amma yoo ilaaltan jechuudha. Sadarkaan yuutuubii irratti jiru baay'ee namatti tola, baay'ee gaariidha jechuudha. Itti fufaa jechuu barbaada. Birraa Gammadii hojii gaarii qabattee jirta. Sirba achirratti gadhiifamullee guyyaa keessatti iddoo baay'ee gahee ilaalamaatti jira. Sa'aatii muraasa keessatti jechuudha. Sirbi Joorjii Abbuu kaleessa sa'aatii kanatti kan inni gadhiifame hagan viidiyoo kana waraabetti jechuudha. View 100,000 ga'ee jira jechuudha. Kun so amazing waan baay'ee wanta namatti toludha. Torbee darbe akkuma kana sirbii Galaanaa Gaaromsaa illee isa durallee Obomboleettiin akkasuma kan Caalaa Gaaromsaa baay'ee ilaalameetti jira jechuudha. Kun baay'ee namatti tola. Egaa amma gara sirbaa kanaa deemna jechuudha. Joorjii Abbuu namoonni baay'een karaa tiriidha regeen keenya qabna ragadaaf shaggooyyee sirba kanaa kan isin beektanii. Amma sirba aadaa Arsii sirba ajaa'ibaa tokko kaleessa gadhiifame sirba kana waliin react goona jechuudha. Amma gara sirba kanaa deemnaa. Aga sirbi kun nuti eessayyuu hin deemnaan isiniin jedhaa. Turtii gaarii ana waliin. Sirbi kun by the way Arsii lixaa Shaashamanneetti kan inni hojjetame. Rizoortii Shaashamanneetti I think achitti hojjetame. Sirba aadaa Arsii sirriitti mul'isuudha jechuudha. Sirba aadaa Arsiidha waan ta'eef mana isuma waliin.
cabse qalbii hidhu kan kee maraa ibsi sirbi hirpaa sunsumni magaalama sirba tirrii sirna aadaa. Kana fakkaata egaa sirba baay'ee bareedaadha jechuudha. Sirbi kun baay'ee namatti tola. Birraa Gammadiitu direct godhee editingii kalarii isumatu hojjetee Vision Entertainment produce godheera. Baay'ee namatti tola jechuudha. Warri hin daawwatin description box irra isiniifan godhaa daawwadhaa itti bashannanaa sirbi baay'ee bareessa waan ta'eef galatoomaa baay'een isin jaalladha. Yeroo biraa viidiyoo biraan haga wal arginutti.